asirratti hamileen na cabuu diddeeti isin bira kutee waan isin daleeydan akka isin taatan caalaa taanaan isin ichitti osoon isin kadhatin garaan itti isin gubatee bakkatti na cabsanii fiidiyoo sana gabbaaftanii jechuudha. Arrallee borullee isin milkaa bakka maal fiddan annamoo qaama kijaajee wanni kun waan kiyya adonno waan arraf irratti agareemti eegan uumame eega rabbiin eegan dhaladhee fi eega rabbiin oomee fi jidduu waan firraa qabu daabboon namni shamarran ta'e hundi firraa qaba garuu warri dhiiraa ammoo alhamdulillah gaatu jaa viidiyoon isin bira geenyaan firraa dhaan dhalaa kadhachuudhaan isin jira kataa rabbi isin baasee isin maal fiddan ijoolleen teenya meeqaa jira ijoolleen argee warri waa'ee qaamaatiif waa'ee karaa kanaatiif wal cabsee asirraa wal balleessa jechuudha anan gaatuun akkasii miti asirraa illee nan cabsitan asirraa illee nan balleessitan bakka. Qaama qullaa ishii waraabdee itti ergite booddee qarshii naa ergi yookiin qaama keetiin gadi baasaa jedheen hiriyaan ishii tokko jechuudha. Maaliif obboleettiin keenya kun akkuma viidiyoo ishee argaa jirtanii viidiyoo ishii citee deema garuu viidiyoo immoo qaama qullaallee gallakkifamee jiranii waan hundi ishii gadi baafattee baasanii jiranii sababa inni gadi baaseef immoo sababa maallaqaatii fi maallaqa naa ergi yookiin immoo viidiyoo na bira jiruun gallakkisa jedhee laagizee wajjin jiran jaalala dabarsanii laayivii dabarsanii waa hunda dabarsanii ka'anii viidiyoo irraa waraabbate saniin booddee immoo amma immoo jaalalteettii sun dhumtee jennaani yookiin immoo fiqee sun dhumee jennaani gara qarshiitti zooree qarshii naa ergi yookiin qaama kee qullaan gadi baasaa jedheen akkasuma kaakunuu qaama qullaa gadi baasee obboleettiin keenya kun waan baay'ee ofii isheetti dubbachaa jirti ofuma isheetiif haa ba'u qaama kiyyaatu ba'ee anumaa jettee amantee jirtilleedha jechuudha dubbattee jirti viidiyoo ishee laayiv irratti himtee citee deemaa jira argeera jechuudha. Kanaafi obboloota koo adaraa keessan of eeggadha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyo. Isiniin jecha egaa hordoftoota kee warri mana kanaaf haaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artis galatuma alfaadha. Itti aansuudhaanii akkuma viidiyoo agartanitti obboleettiin keenya kun yaa'u hiriyaa qabdi. Hiriyaan ishee immoo yaa'u akkuma nama kamiyyuu hiriyaa erga ta'e yookiin immoo abbaa manaa wal godhanne jedhaniiti kan isaan waliin haasa'aa turanii akkasuma immoo qaama walirraa waraabbatanii qaama qullaa walirraa waraabbatanii wal galakkisaa turanii akka hiriyaatitti jechaa turan. Garuu jarri kun hiriyyummaa isaanii immoo yeroo muraasa malee booda gara qarshiitti jijjiirame jechuudha. Gara qarshiitti jijjiirame jaalalli isaanii sun jechuudha gara qarshiitti jijjiirame qarshii naa ergi yookiin immoo qaama kee qullaa sana gadi baasaa jedheen inni jechuudha. Ishiin illee irraa waraabbattee jirti inni illee irraa waraabbatee jira jechuudha. Kanaafi ilmi namaa jechuudha gaafa si jaalatu gaafa waan hedduu si godhu miira keessa si galchee waan baay'ee si gochuu danda'a viidiyoo sirraa waraabbachuu danda'a waan baay'ee si gochuu danda'a. Maaliif sababa qarshii sirraa fudhatuuti. Har'a garuu osoo micayyoo tana jaalala dhugaa kan qabaatu ta'e mucaan kunillee har'a qaama qullaa micayyoo kanaa waraabbachuu sin dhaqu ishees waraabbachuu dhaqu isaan lamaan wal waraabuu sin dhaqanii osuma haga fe'eeyyuu hoo waraabaniyyuu har'a miidiyaa irratti waliin baasan safuu guddaadha kun. Oromoon safuu beekaa malee kan akka Oromoo teenyaa safuu cabsaaru hin jiru. Abadan kan akka Oromoo teenyaa safuu cabsaaru hin jiru. Dhugaa isinitti hima jechuudha walirra qabuun faayidaan qabu. Kan akka Oromoo teenyaa safuu beekaa Oromoon jedhan maal Oromoo safuu beekaa giftii too misiijarii keessa wal bulchee wal qullaa wal dhaabaa jira halkan inni. Yaa Waaqayyo koo galanni isa ga'u kaa. Ani agarraa ani misiijaruma dhiiruma misiijarii natti dawwaltu na jibbisiisa dhugaa Waaqayyo jechuudha. Viidiyoo isaadioodhaan kaasuun dhiiran viidiyoo natti dawwaltu. Si jammar jechuudha. Ani amma viidiyoo kana waan biraatu finfinnee irratti mee obboloota koo keessattuu shamarran biyya arabaa jirruuf dhaamsa xiqqoo qaba jedhee viidiyoo kana fide jechuudha. Egaa ka obboloota koo hundumti keenya shamara yoo jedhan immoo micayyoo san qofaa miti shamarran biyya arabaa akkana shamarran biyya arabaa qaamanni ishee hundi ishiitu misiijarii keessa jiranii walitti nu qabanii jechuudha. Amma ishee qofa ilaaltan malee hunduma keenya akka walitti qabanii jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo ishee mana madaamii jirtu ishee dhugaa bakka biyya ormaa jirtu yoo ati dhugumaan dalagachuufan biyyaa bahe of jijjiiruufan biyyaa bahe jette ta'e obboleettii koo obsiitii dalagadhu. Obsii dalaga har'a gaafa ati har'a qaama kee qullaa waraabdii har'a miidiyaatti galakkiste amileen kee illee hagasii tuqamu beeki. Maatii keetti arga obboleewwan keetti arga obboleessa keetti arga daadaa keetti arga eessuma keetti arga kasi fuudhu sun illee qaamni ishee ala jira boruu si fuudhu si galtee. Kanaaf obboleewwan koo maaloo misiijarii jettanii maalii jettanii isuma keessa buluusan dhiisaa. Maalidha si jammar akkamitti iddoo kabajaa Waaqayyo kennee fi ishiidhaa dhosseetii isin maaliif ol baaftanii salphistu qoy
maaliin jedhee bara ani akkasii misiijarii keessa bultan malee yoo baqqaa fedhiis qabee yookiin heerumuu barbaadan ta'e galtanii biyya keessatti heerumtanii abbaa manaa keessan ta'u abbaa manaa keedoo ta'e bara yookiin kaasirraa qabaatu ta'eeti akkana sin godhu salphataa bare salphata. Har'a hoo karaa deemaa akkanuma onlaayiniidhaan jaallattanii booda qaama keessanii waraabdanii ergitanii fi booda kunoo akkasitti salphisaa jechuudha. Kanaaf irraa of eeggadhaa adaraa keessanii jaalalli kan bitamu qarshii miti jaalalli jaalalumaan bitama. Nama dhugaadha si jaalatu malee nama qilleensa irraa si jaalate yookiin faguma lagzee sitti fayyadamuuf irraa hin dhaqinaa bira hin dhaqinaa jechuudha. Maaliif amma micootana lagzumaaf itti fayyadamuu fi akkasuma qarshii irraa nyaachuudhaaf viidiyoo irraa waraabbate malee micootana fuudhuu fi miti jechuudha. Osoo nama fuudhu ta'e dhugaa waaqa dhiirri yookiin dhiirri dhugaadhaan si jaalattee nama si fuudhu si abdatti taate qaama kee qullaadhaa jechuu dhiisiti viidiyoodhaan baay'ee sitti naasa'u. Maaliif si saalfata si qaana'aa jechuudha. Si galtee dhiirri si fuudhuu barbaadu jechuudha baay'ee sitti naasa'u. Maaliif homa argaa jirru kana jechuudha. Keenyumarra yoo kaasne jechuudha. Dhiirri wal fuuna jedhanii keessattuu gara maatiitiin beeksistee maatii kee beeksistee kan jettu ta'e dhiirri sun baay'ee viidiyoodha sitti naasa'u si qaana'a. Baay'ee si qaana'a jechuudha. Dhugaa rabbi dhiirri beekan eetiifati baay'ee nama qaana'a. Nuti shamarranii taatu qaana'uu dadhabnee qaaraa nyaanne malee maaliif seeta kan qaama sirraa waraabu dhiisi yookiin qaama agarsiisi kan jedhu dhiisiti jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa waan akkasiin hojjetinaa ofiifillee cubbuu keessa seentanii kun cubbuudha qaama akkanumatti walitti agarsiisuun kunillee cubbuudha deebitee akkuma namarratti salphattu kana borullee salphatta jechuudha. Ishi akkuma namni si jibbu kana waaqayyoollee si jibba boru si galee. Kanaaf ati yoo gaarii taate dhirsuma gaariitu si eeggata. Ati yoo nama gaarii taate gaarumatu nama eeggata badaa taanaan baduma si eeggata si galee. Kanaafuu adaraa keessan qaama keessanii qabadhaa walitti qabadhu yaa giftiitu walitti ishiin bakka san jirti maal gochaati misiijarii keessa bultee halkan of guggubaa bulta. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa dhiirri akkana si godhaa har'aaf sitti fakkeessaa lubbuu xiyyeessiin jedha onnee xiyyeessiin jedha sibee sitti fakkeesse qaama keessarraa waraabbatee booda immoo qarshii ergisiin jedha waan erguu baatte immoo akkanumatti gadi baasa jechuudha. Micayyoo kana sababa inni gabbaasee fi isheen dubbatteerti sababa qarshiitiin qaama kiyya gadi baasee ani immoo qaama inni baasee hin baasin jedhee birrii erguu fi dinnaa baasee ani hagawoo tan qaama kiyya gadi hin baasin jedheetuma ji'aan birrii isaa ergaa oolaa jetteet micayyoonni haa baasuu jettee ofuma isheetii baasii jettee itti himtee gadi baasee jechuudha. Mucaan siinii galee sababa qarshiiti. Har'a osoo qarshii ta'uu baatee jaalalli jiraatee mucaa sun micayyoo tana na fuudha jedhee dhuguma qaamumti isheetillee kan akkasitti bira jiru kana arga ta'e micayyoo kana miidiyaa irratti salphisuun barbaadu waa fuudhuun barbaanneef sitti fayyadamee sitti ofiisaatti sitti fayyadamee akkatti si gata jechuudha dhiirri. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan of eeggadhaa haga danda'ametti anas ta'eesis ta'e of eeggadhaa. Maaliif gaafati gaarii taate gaarumatti si fuudha dhiiruma gaariitti si fuudha dhiiruma bareedatu si fuudha. Obboloota koo dhiifamaa gaafa nuti badduu taane immoo dhiiruma badaanutti qaba jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa waaqayyo isinaa eegu waan akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Gizee baay'ee shamarran Oromoo safuu beekti shamarran Oromoo safuu beekti shamarran Oromoo safuu beekti kan akka shamara Oromoo fi dhiira Oromoo safuu cabsuun jiru. Dhugaas hin jedha kan akka Oromoo keenya safuu cabsuun jiru. Dhugaa mee amma ijoollee Amaaraa ijoollee Tigree kan jechuudha mee isaanuma viidiyoo walirraa waraabanii wal salphisan agartanii beektanii takkaa viidiyoo haara argeen beeku gin keenya hoo irratti dhalchee gatee biraa deema bakkuma barbaade dhalchee gatee biraa deema har'a hoo jaalate boru gatee biraa deema yoo har'a qaama irraa waraabbate borshii gatee biraa deema borshii qarshii erguu baatte qabashii san gadi baasa postii godha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu. Kanaaf gaarii ta'e obboleetti ishee mana kushiinaa jirtu kushiinaa arabaa keessa jirtu of eeggadhu. Ilmi dhiiraa akka ati obsa qabnu kana obsa siif hin qabu ati waa hin ta'u jennaan inni gochuu bichaa beekaa jechuudha isin galte. Kanaaf adaraa keessanii akka keenya garaa hin jabaatan isaanitu irra garaa jabaata malee warri dhiiraa garaa hin jabaatan. Kanaaf immoo nuti shamarranii of qoxxobuu qabna walumaa galatti of qoxxobii haa dhoofu of qoxxobii galteet
لايفي كده واسود نيتش فتاتنا يتي واقعي سغرغاري انا في وفقت باسن جيتو بربادة انا مفتوتك يا هدو تكنا قد سيسي وانت ميجيو هارغايت غارو ميجيو سري اتو ميديا ريوتا ميديا مران بدا يتشين سري فتات لايفي باتي اسوتي سري يتو ميجيو كانوا بانا لولا باي باي اغرسيس فونت ومجتي مشيتي ورغان فتي يا بوليتي تو سي جي فوتو يادا ورني سومنا كنا هاراتا تاني كنا في انا تاي فانا جي سمدي يا رب انا سجمر مرمرات لا كان قامك يا ورنا جالتني فيديو داوت مي بوا بچا ورنا جالتني ورنا جالتني ما فيديو صورة يا غلط فدي هريا معلف ورنا جالتني هريا يا سيدي كم فيديو برباد نغا ركو سين قبو يا تورل سين بيت سيچودا اكس سين جدا وان بار دي رابرنا هذا بچو كان ثانيا دك كاسي بورو فدي وان باي فيا دندا باين مكان رب تيغالي هدو تكس فيا دندا دغا سين جدا انت يكون اني كايون باين اوجينا سو فيديو نترا سامدي سودات فيديو نسودات جدي سودات انو متنا سودات نمو تركت جبرسو برابر نسالفه واقعي ما غرغارو يا دكي نتي سالفه السنه واقعي Bagus sih agarsiistan kan nagaka ya tahu inna zalati salfatan sojrat ana garuna na jibba ile ya gua ajara ki cerita garuna ba mus kana na majibus hasi jibus kasi jalat sun ma sin jalat nama jule oromo tan nama na jalatus tanma oromo tan kan ya kan gaba da video di sana